Biiroon dhimma hojjetaa hawaasummaa Oromiyaa godaansa seeraan alaa ittisuun haala danda'amu irratti konfiraansii sosochii uummataa gaggeesse. Konfiraansii mata duree miidhaan godaansa seeraan alaa guddina biyyaaf danqaadha jedhuun gaggeeffame kanarratti hoogganaan biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa, hojjettoonni biiroolee Oromiyaa irraa abbootii alangaa, abbootii gadaa, itti gaafatamtoonni dhimma hojjetaa fi hawaasummaa godinaalee fi magaalota Oromiyaa irratti hirmaataniiru. Godaansi seeraan alaa akka biyya keenyaa fi addunyaatti gaggeeffamu miidhaa guddaa qaqqabsiisuun dabalaa jiraachuu ragaan arganne ni mul'isa. Hoogganaan biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa haasawaa baniinsaa taasisaniin akka jedhanitti sosochii godaansa seeraan alaa ittisuun karaa seera qabeessa ta'ee lammiilee keenya biyyoota alaa wayita deeman fayyadamoo akka ta'aniif sochiin bal'aa taasifamaa jiraachuu ibsan. Inni hojii barbaadu immoo akkamitti hojii argata? Waldaan gurmaawanii ogummaa qabaatanii biyya keessattis hojiin hojjetamuu akka danda'u haala akka mootummaatti mijeessuu fi karaa biraatiin ammoo karaa seeraatiin akka deemuu danda'an. Isaan karaa seeraatiin deemanis ogummaa barbaachisa. Biyyaan baa akkanumatti hin deeman. Ogummaa qabaachuu qabda, afaan beekuu qabda. Waan silaa barbaachisu, ulaagaa silaa barbaachisu guuttattee karaa naannis akkamitti akka deemuu dandeessu mootummaan haala mijeessaa fi ture jechuudha. Biyyattii keessatti lammiilee keenya carraa hojii akka argatanii jireenya isaanii akka jijjiiran gochuun hubannoon barnoota sadarkaa hundatti kennuun faddaaltota seeraan alaa akka gaafataman gochuu qabna jedhan. Gam tokkoon hubannaa kennaa, gam tokkoon dargaggoota keenya biyya keessaa alattis akka hojii argatan taasisaa, hubannaas hanga gandaatti gadi buusaa, dallaala kanarratti illee tarkaanfiin silaa barbaachisu qindoominaan yoo bifa kanaan deemne godaansa kana guututti illee dhaabuu baannu xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Konfiraansii qophaa'e kanarratti miseensi bakka buutuun caffee fi walitti qabduun koree dhaabbii dhimma dubartootaaf hawaasummaa addee Mastaawot Faayisaa ergaa dabarsaniin akka jedhanitti godaansaaf sababoota ijoo ta'an keessaa hiyyummaa, hojii fooyyee ta'e argachuu, ilaalcha dogongora qabaachuu, faddaaltotaa fi kanneen biroo ta'uu ibsuun konfiraansii sosochii hubannoo haasaa uumuun dhaabamsiisuun gahee keenya bahuu qabna jedhan. Warri mana kana keessa jirru hundi keenya gahee nurraa eegamu bahachuu danda'uu qabnaadha. Warra sitti waamame hundi warra gahee qabaattoota jechaadha. Warra godaansa seeraan alaa kana yookiin alidilee kana hambisuudhaaf gahee nurraa eegamu sana bahachuu dandeenyu jedhamee waan yaadameef asitti waamamne waan ta'eef kana hundi keenya kan hunda keenyaati, rakkichi kan hunda keenyaati. Hundi keenya waan nurraa eegamu hin baannu taanaan kana caala babal'achuu danda'a. Yoo waan nurraa eegamu baanne garuu xiqqeessaa dhufnee yeroo dheeraa keessatti hambisuu hin dandeenya. Waan jedhu sana hundi keenya sirriitti qabanne gaariidha jechuu barbaadeetan. Biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa fi biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatiin dokumentii qorannoo barreeffama godaansa seeraan alaa xiyyeeffate dhiyaate keessatti ka'umsa godaansa seeraan alaa dabalaa dhufee kana ittisuuf hawaasni balaaleffachuun hubannoo sosochii hawaasaa sadarkaa hundatti uumuun murteessaa ta'uu ibsameera. Keessattuu bara kana akka Oromiyaatti hawaasa miliyoona 5 oliif godaansa seeraan alaa fi miidhaa geessisuu irratti hubannoo hawaasaa cimsuun namoota yakka namaan daldaluu argaman seeraan kan gaafataman ta'uu ibsameera. Hirmaattonni konfiraansichaa tokkos akka jedhanitti godaansa seeraan alaa ittisuuf karoora qindoominaa baafachuun qaamolee hawaasaa hunda hirmaachisuun hubannoo fi tarkaanfii faddaaltotaa fi ejensiiwwan tokko biratti rakkoo guddaa waan jiruuf tarkaanfii seeraa barbaachisu fudhatamuun cimuu qaba jedhan. Abbaan, haati, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa, iddoo amantaalee garaagaraatti iddoo uummanni keenya, ijoolleen teenya, dargaggoonni keenya argamanitti maaliif yeroo baay'ee umuriin isaanii xiqqaa kan ta'e kan biyya alaatti imalaa jiran jechaadha godaansa seeraan alaan. Kanaaf iddoon amma jedhutti gorsa kennuu fi yoommoo ta'uu illee dirqama biyya alaatti godaanuun dirqama yoo ta'e karaa seeraan qabeessan immoo deemanii hojjetanii jijjiiramanii biyya ofiitti illee deebi'anii yeroo waan gaarii hojjetanii too deebi'an argina. Hubannoon hawaasa keenya keessa jiru yakkamtoota irratti eeruu dhiyeessuun ammallee ganaa kan nu hafu ta'uusaa. Inni lammaffaa qabeenya yakkamtootaan argame saaxiluu irratti hawaasa keenya bira ammallee hubannoo irratti hanqinni kan jiru ta'uusaati. Hawaasni dabarsee kanninaan fakkeenyaaf yakkamaa qofa seeratti dhiyeessinee shakkamaa qofa seeratti dhiyeessinee qabeenya inni sababa kanaan horate dhaalamee mootummaadhaaf galii ta'ee miidhamtoota kattiin deeggaru yoo ta'e yakka ittisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya naannoo olaantummaa seeraa keessatti hirmaachuu qaba. Bifa kamiin eeruu dhiyeessuudhaan. Yakka kana odoo inni uumamin dura kan ittifnu jechuudha.
hojii ittisaati hojii hubannoo uumuuti. Hubannoo sadarkaa hundarratti hawaasa bal'aadhaaf kennaa kan turre kanarraa ka'ee ammoo bu'aan baay'een dhufee jira. Bu'aa dhufu kanneen keessa namni yoo xiqqaate godaansa seeraan alaa maal akka ta'e akka inni hubatu taasifamee jira. Kanarraa ka'ee namni of qusatee yoo danda'e karaa seera qabeessaan yoo dadhabe ammoo irra guddaa biyya keessatti hojjetee jijjiiramuun akka danda'amu hubannoo guddaa qabaatee jira jechuudha. Bakka bu'aan ministeera dhimma hojjetaaf hawaasummaa obbo Darajjee Takkibii Baloo kallattii hojii kanneen akka jedhanitti godaansi seeraan alaa akka biyyaatti jiru walxaxaa ta'uu walqabatee rakkoo guddaa ta'uu hubachuun qindoomina irratti hojjechuu barbaaduudha tumsi hawaasaas cimuu qaba jedhan. በቅንጅት የመስራት ስራዎችን በፌደራል ደረጃ እየተሰራ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ክልል ካልወረደ የራሱ ክፍተት ስለሚያመጣ ከክልል ጋራ ተቀናይቶ የመስራት ብላችሁ ያነሳችሁትን ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እሱን የምናየው ነው።